Ashama kabajamtoota fi daawwattoota koo ani Dr. Obsaan jedhama. Egaa kana booda viidiyoo barsiisoo ta'an qabadheen yeroo yeroon kan isiniif dhufu ta'a. Egaa yeroo dheeraadhaaf adda badnee turre sababa adda addaatiin waan natti hin toliniif YouTube irratti viidiyoo isinii gadhiisuu hin dandeenye. Egaa kana booda immoo yeroo yeroodhaan viidiyoo isin barsiisan jedhee abdii godhe kan isiniif dhiyeessu ta'a. Subscribe gochuun maatii nuuf ta'a jecha gara barnoota har'aatti darbina. Barbaachifamummaa walqunnamtii saalaa namni hunduu ni beeka jedheen abdii qaba. Jaalala qabbanaa'e ho'isuuf mana jige ijaaruuf walqunnamtiin saalaa mi'aawaa ta'e gahee guddaa qaba. Egaa sagantaa keenya kan har'aa irratti tapha siree irratti yeroo hin dagatamne dabarsuuf yookiin jaalallee ta'e akkasi hin daganne akkamitti godhuu dandeetta? Yeroo mi'aawaa ta'e akkamitti dabarsuu dandeetta? Kan jedhu isteeppii tokko tokkoon adda babaafnee kan ilaallu ta'a. Keessattuu dhiironni barnoota hedduu irraa argachuu dandeettu. Shamarran hedduun dhiironni walqunnamtii saalaa irratti dadhabanii jiru waan jedhu irra deddeebiin kaasu. Keessattuu dargaggoon baranaa sababbii garagaraatiin walqunnamtii saalaa irratti dadhabinni irratti ni mul'ata. Fakkeenyaaf dhugaatii alkoolii fi tamboo xuuxuu irraa kan ka'e. Kana malees boqonnaa dhabuu fi rakkoo xiinsammuu wajji wal qabate rakkoon walqunnamtii saalaa heddummachaa dhufaa jira. Dadhabbii kana gara jajjabinaatti fooyyeessuuf barnoota garagaraa kan isiniif kennu ta'a. Irraa baradhaa na wajjin tura. Egaa yeroo hedduu namni baay'een yookaan shamarran baay'een jajjabina walqunnamtii saalaa yoo yaadan yookaan yoo madaalan boca qaama saalaa dhiiraa irratti hundaa'aniiti. Fakkeenyaaf dhiira shaakallii ispoortii qabu yookaan qaama ispoortiin jajjabaate yookaan immoo qaama bareedaa boca bareedaa qabu dhiira dhedheeraa yookaan dhiira fuulli isaa bareedu dhiira bareedaa qofattu na gammachiisa. Kanattu fedhii kiyya na fichisiisuu danda'a yaada jedhutu jira. Garuu kuni shamarree takka gammachiisuuf gahaa miti, faayidaas hin qabu jechuudha. Dhiirri kamuu wantoota asii gaditti isiniif himu gochuu yoo kan danda'u ta'e jaallee isaa waaw gammachuu ajaa'ibaa keessa seensisuu dandeessa. Yoommoo isa dagatuu hin dandeessu. Yeroo isa yaadattetti yookiin suuraa isaa argitetti qaamni ishee walqunnamtii saalaaf kaka'ina guddaa argisiisa. Onneen ishee ni rifata. Akkasuma qaamni saalaa ishee ni jiidha. Isa wajjin ta'uun abjuu ganamaaf galgalaa isheef taha hedduu hawwitii jechuudha. Inni biraa immoo gaafii gara kiyya dhufan keessa tokko akkamitti qaama saalaa koo guddifadha kan jedhudha. Kuni faayidaa hin qabu. Guddinaa fi xiqqinni qaama saalaa dhiiraa jijjiirama guddaa fiduu hin danda'u. Qaamni saalaa dhiiraa seentimeetira 4 yookaan 5 yoo ta'e gahaadha. Wanti guddaan teeknika walqunnamtii saalaa beekuudha. Wanti kana isiniif himuuf dhiironni hedduun harki caalli rakkoo xiinsammuu keessatti argamu. Wanti barbaachisoon qabxiilee 3 kan asii gaditti isiniif himu hordofuudha. Inni biraa immoo dhiirri tokko shamara yookaan jaallee isaa gammachiisuuf
dirqama daqiiqaa 15 yookaan 30 yookaan sa'aatii tokko turuu hin qabu. Teeknikaa fi taaktika yoo kan beeku ta'e daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 keessatti jaallee isaa fixachiisuu yookaan gammachiisuu ni danda'a. Egaa qabxiileen sadan har'a irraa barannu keessaa inni dura wanti isin beekuu qabdan walqunnamtiin saalaa dalagaa sammuuti. Dura wanti develop gochuu qabdu yaadni kee guutumaan guututti gara walqunnamtii saalaatti akka deebi'u gochuudha. Tokkoffaan inni duraa qaama ishee rifeensa irraa hanga miilaatti tuttuquudha. Osoo hin jarjariin suuta haala mi'aawaa ta'een qaama ishee qaqqabuu fi tuttuquun barbaachisaadha. Akkuma kana dura isinii himetti bakka erojenas jedhaman bakka ishee kakaasuu danda'an hanga isheen hawwitutti, hanga isheen qaamni ishee fi sammuun isheellee walqunnamtii saalaaf sirritti kaka'utti tuttuquun akkasuma rirriguun ishee hawwachiisuun barbaachisaadha. Jarjaraan walqunnamtii saalaatti seenuun dura ishee tuttuquu sirritti walqunnamtichaaf ishee qopheessuun barbaachisaa fi dagatamuu hin qabu jechuudha. Erojenas kana dura isin himee ture. Yoo kana kan hin beekne ta'e viidiyoo kiyyee kan darbe irratti laaluu yookaan daawwatuu dandeessu. Egaa yoo kan kana gootu ta'e guutumaan guututti qaamni ishee walqunnamtii